Nagaan Waaqayyoo kan Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu hunduma keessanii baay'atu. Jaallatamuuf kabajamoo maatii Waaqayyoo akkasumas hordoftoota chaanaalii yuutuubii kan taatan hundi keessan nagaan Waaqayyoo iddoo isin jirtanitti hunduma keessanii baay'atu jedha. Mee arrammoo waan Waaqayyoo keessa koo kaa'ee sagalee Waaqayyoo irraa isinii biraa akkuma beektan yeroon kun akkuma addunyaa kanaatti yeroo dhibee sardaan addunyaa kana mudatee jiru kana keessa sagantaa garaagaraa isiniif dabarsuudhaaf haalli isaa mijataa waan hin taaneef sagalee Waaqayyoo wanta yeroo na keessa kaa'ee dubbadheetan achumaan Waaqayyoon isiniif kadhadhaa. Asumaan kan isin affeeru iddoo jirtanii WhatsAppiidhaan akkasuma imoodhaan FB'dhaan Facebookidhaan jechuu kooti kan hordoftan liinkii isa gara gadiitti argamu cuqaasuudhaan yookaan tuquudhaan yuutuubii koo subscribe akka gootan follow akka gootan isiniin jedha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Amma galgala kana sagalee Waaqayyoo keessa Iyyoob boqonnaa 42 lakkoofsa 10 hanga 12tti isa jiru dubbiseetan gabaabaatti walii wajjiniin ilaalla. Iyyoob boqonnaa 42 lakkoofsa 10 hanga 12tti akkas jedha. Iyyoobi firoota isaatiif Waaqayyoon erga kadhatee booddee Waaqayyo qabeenya isaa iddootti hin deebiseef. Wanti inni qaba tures dachaa lama amma ta'utti ittiin dabalameef. Ergasii obboloonni isaa, obboleettonni isaa warri dur isa beekanis hundinuu gara isaa hin dhufan. Mana isaattis buddeena isaa wajjin nyaatanii wanta hamaa Waaqayyo isatti fidee ture hundumaaf isaaf gadduu isaanii mul'isanii isa hin jajjabeessan. Adduma addaanis meetiif amartii warqee hin kennaniif. Lakkoofsa 12 waan hin xiyyeeffadhuuf na dhaggeeffadha. Waaqayyo bara jireenya Iyyoob isa gara booddee isa gara duraa caalaatti in eebbise. Iyyoobi hoolota 14,000, gaalota 6,000, qotiyyoo cimdii 1,000, harroota dhaltuu 1,000 hin horee jedha. Akka Waaqoon dubbatuuf Waaqayyoon kadhannaa. Hunda kan dandeessu Gooftaa Waaqayyo Waaqa jiraata, Waaqa bara baraa. Si galateeffanna ijaa tola kee, si galateeffanna ijaa gaarummaa kee. Galanniif ulfinni bara hamma bara baraatti siif haa ta'u. Ati guddaadha, ati jabaadha, ati Elshaadaayidha. Haala nu keessa jirru hundumaa keessatti hafuurri kee nu eegee, harki kee nu eegee. Yaa Waaqayyoo lubbuu balleessuuf kan nu barbaadan, gar malee nu miidhuuf kan nu gaadan utuu jiranii, diinota walakkaa boonsitee nu jiraachifte. Akka keenya dhalatanii barandaa namaarra warri ta'an baay'een isaaniitu jiranii, akka keenya dhalatanii harka namaa kan kajeelan danuunutu jiranii. Anaaf warra ammaa sagantaa kana hordofaa jiraniif ayyaana baay'iftee yaa Waaqayyo Gooftaa fuula kee duratti nu eegdee nagaa guddaa nu laattee har'aan nu geesse. Bara baraan maqaan kee kan eebbifame haa ta'u. Mammoosin kadhadha yaa Waaqayyo Waaqa jiraataa. Kunoo an dubbii kee qabadhee toora yuutuubii kanaan yaa Waaqayyo WhatsAppiidhaan imoodhaan yaa Waaqayyo saba kee tajaajiluudhaaf wanta ati keessa koo keesse qabadhee ka'eera. Akkasuma Waaqayyo asiin illee nu yaadata jedhanii toora kanaan sagalee kana hordofanii kan dhaggeeffatan mana isaan jiranitti jireenya isaan jiraatan keessatti harki Waaqayyo jiraataa isaan haa qaqqabu. Wajjiniin ta'ii ayyaana kee baay'isii fi caakee Kiristoos Yesuusii jedhii. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Darbanii ulfina Waaqayyoo arguu mata duree jedhuun dubbadha galgala kana. Darbanii ulfina Waaqayyoo arguu yookaan darbanii eebba Waaqayyoo arguu, darbanii harka Waaqayyoo arguu. Waan har'a nama mudatee jireenya amma nama mudatee bira darbanii harka Waaqayyoo arguu isa jiru irrattan dubbadha. Kutaani amma dubbisee lakkoofsi 12ffaan Waaqayyo bara jireenya Iyyoob isa gara booddee isa gara duraa caalaatti hin eebbiseedha. Dhiifamaa qufaan waan na qabeefi barri jireenya Iyyoob inni gara jalqabaa baay'ee yeroo rakkisaaf yeroo hammaataa keessa akka inni darbe hundumti keenya hin beekna.
Iyyoobii maaliin beekama hojjettan obsa qabaachuudhaan beekama. Macaafa Iyyoob yoo seenaa isaa dubbiftan obsa qabaachuudhaan beekama. Obsi Iyyoob kan irratti mul'ate wantoota sadii keessa darbuu isaatiin. Iyyoobii wantoota sadii, wantoota gurguddaa sadii bira darbeeti kan inni ulfina Waaqayyoo, eebba Waaqayyoo arge. Wantoota gurguddaa kana sadan dubbadheetan yoo darbuu dandeenye maalitti akka ba'uu dandeenyu waan gabaabaa isinitti himeen Waaqayyoon isiniif kadhadha. Akkuma egaa amma jedhee Iyyoobii isa jalqabaa maal bira darbe yoo jettanii seexana hiyyamameef bira darbe. Faqaadii yaaganye seexaan. Maal jechuudha akkas jechuun gara boqonnaa Iyyoob boqonnaa 1 lakkoofsa 6 hanga 9 kan jiru dhattanii yoo dubbistan kutaa kana dhaqeen dubbisaa. Iyyoob boqonnaa 1 lakkoofsa 6 hanga 9 kan jiru akkana jedha. Nan dubbisa maqaa gooftaatiin. Gaaf tokko warri waaqarraa ilmaan Waaqayyoo jedhaman fuula Waaqayyoo duratti argamuudhaaf hin dhufan. Seexannis isaan gidduutti hin argame. Waaqayyoo ati eessaa dhuftee jedhee seexana hin gaafate. Seexanni immoo lafarraa siifachi oliif gadi deddeebi'aa tureen dhufa jedhee Waaqayyoof deebii hin kenne. Waaqayyo seexanaani Iyyoob garbicha korra yaada kee keesseere biyya lafaarra namni akka isaatii hin jiru. Inni hir'ina kan hin qabne nama qajeelaa nama ana Waaqayyoon sodaatu waa namaarraas kan goruudha jedhe. Seexanni immoo deebisee Iyyoob waa malee si sodaataaree jedheetu qormaata isa jalqabaa ilaalamuu Iyyoob isa jalqabaa kan ta'e seexanni qoramsa jalqabe. Ilmaan waaqarraa warri jedhaman yeroo isaan fuula Waaqayyootti wal ga'anii jedha sagaleen kun. Seexannis dhufee fuula Waaqayyoo dhaabannaan Waaqayyo immoo seexanaan ati immoo eessaa dhufte? Iyyoob garbicha korra yaada kee keeyattee dhufteeree namni qajeelaaniif namni ana Waaqayyoon sodaatu kan akka isaatii hin jiru. Baay'ee kan isin dhibu keessaa seexanni akkana jedhee Waaqayyoof deebise. Iyyoob waa malee sin sodaanne jedhe. Iyyoob akkasumatti sin sodaanne jedhe. Ennaan situ naannessee dallaatti ijaare. Utuu harki kee dallaas ofii keetiitti ijaarte sana harkuma keetiin hiixatteerraa diigde si gana Iyyoob. Maal jechuu barbaadeeti? Dallaan Waaqayyoo Iyyoobitti ijaaree seexannitti naafe kun maayin? Inni tokkoffaan dallaan Waaqayyoo Iyyoobitti ijaaree seexanni immoo dhufee ittiin Iyyoobitti naafe Iyyoobiin rukutuu barbaade kuni inni tokkoffaan qabeenya isaati. Iyyoobii biyya gara ba'aa kana keessatti nama qabeenya guddaa horee beekamu sooressa beekamaa akkuma ammaa addunyaa keenya irratti abbaa qabeenyaa beekamaa lafa kakkaan kana Biilgeet maalii jedhanii akka Itoophiyaatti immoo Allaamuddin jedhanii dheengaddallee biyya keenya keessaa kan boqotan Kabiruseen jedhanii abbootii qabeenyaa gurguddaa akka lafa ka'an kana Iyyoob abbaa qabeenyaa guddaa ture. Qabeenya isaa kana irratti garuu qabeenya isaaf jiraatatu hin taane Waaqayyoon sodaatee nama jiraatudha Iyyoob. Haa ta'u malee seexanni akkas jette Iyyoob kana bira darbuu hin danda'u jetteetu dhuftee Waaqayyoon akka jette naannessitee dallaatti ijaarteetta irraa diigiitii akka inni sin komanne yookaan akka inni sin ganne ilaalittiin jette. Siturraa diiguu dide malee utuutti itti naannessite irraa diigde si ganette. Tokkoffaan maa inni jettan qabeenya isaati. Waaqayyoos deebisee seexanaan akkana jedhe. Kana akkas jedha dhaqeen kutaa ammaa isinii dubbisa. Gaaf tokko ilmaan Iyyoobiif lakkoofsa 13 ilmaan Iyyoobiif intaloonni isaa mana obboleessa isaanii isa hangafaa nyaachaa daadhii wayinii dhugaa utuu jiranii namni ergamee gara Iyyoob dhufee qotiyyooliin qotiisatti jiru. Harroonnis isaan bira hin dheedu turanii. Namoonni Sheebaa hojjetoota billaadhaan ajjeesanii horii fudhatanii hin sokkan jedheetu waa'ee qabeenyi isaa jalaa fudhatame waa'ee jireenyi isaa jalaa bade miidhame kanaa in dubbata ture. Dhufaniitu ijoollee Iyyoobitti yookaan immoo tuunni mana ijoollee isaatii jiru Iyyoobitti dhufaniitu oduu hamaa kana itti himu turan Iyyoobitti. Gaafa kana Iyyoob lafaa ka'e akkas jedhe. Yeroo dallaan ni jalqabaa kun qabeenyaansaa, qotiyyoonsaa, harreensaa, hoolonnisaa, wanti inni hore kun
gaafanni jalaa fudhatamu kun darbamuu qaba jedhe Iyyoob hin murteesse. Ani kana bira darbee ulfina Waaqayyoo bor nan arga jedhee murteesse. Waa tokkoon dubbachuu barbaadu obboloota koo waan irra isin mudate kana bira dabartan waan irra isin argate kana bira dabartan bor ulfina Waaqayyoo argitu. Dhugaan isiniin jedhaa bor ulfina Waaqayyootu argama mana keessan keessatti. Bor ulfina Waaqayyootu argama jireenya keessan keessatti. Iyyoob jedha gaafa namoonni dhufanii oduu gaddaa kanatti himanii daldaltoonni yookaan naggaadonni biyya Sheebaatii dhufan qotiyyoota kee hojjetoota billaadhaan rukutee fudhatanii sokkan gaafa jedhan lafaa kee uffata isaa tarsaaseetu akkas jedhe jedha. Ani qullaa koon garaadha koo keessaa ba'e qullaa koon achi deebi'a Waaqayyootu kenneessatu fudhate jedheetu Waaqayyoon galateeffate Waaqayyoon hin gaddisiifne jedha. Tokko darbeera. Lafa jirtanii na hordofaa. Tokko isinitti dhufe kana gaafa dabartan isa borii irratti immoo humna isinii kenna Waaqayyo. Tokko isinitti dhufe kana bira gaafa dabartan isa boriitiif humna haaraa humna isin ittiin ceetan humna isin ittiin dabartanii ulfina isaa argitan isin keessa kaa'a Waaqayyo maqaa isaatiin. Inni lammaffaan Iyyoobii kanaan hin xumurre seexanni fagoo goree irraa dhaabatee laalee gaafa inni kanaan Waaqayyoon gaddisuu diduu ammas yeroo lammaffaadhaaf fuula Waaqayyoo deebi'ee dhaqee Waaqayyoos deebitee dhufte jennaan ati lammallee wanta isatti ijaarte ka biraatu jira utuuti isa hiixatteetti buute kanaan si gana kanaan si dhiise. Isa lammaffaa qoramsa Iyyoob. Amma ammaatti seexana hiyyama argateedha Iyyoobin kan rakkisaa jiru. Eewutu iyyameef jettan Waaqayyooti iyyameef seexanaaf. Al tokko tokko barri Waaqayyoo namootaaf hayyamu jira akka isaan akka barbaadan sirratti haasa'aniif. Barri Waaqayyoo seexanaaf hayyamu jira obsa kee ilaaluudhaaf. Waaqayyoo hayyameef yennaan seexanni akka barbaade Iyyoob irratti dubbachuu jalqabe. Yaadattuu sagalee Waaqayyoo keessaa yeroo tokko Daawitiin itti ba'anii arrabsanii yennaan namoonni akka jedhan balleessinuu ajjeefnuu yaa mootii si salphisan yennaan dhiisaa Waaqayyoota akka kana godhaniif hayyameef taa'e. Al tokko tokko si ilaaluu gaafa barbaadu Waaqayyoo jireenya keessan obsa keessan madaanuu gaafa barbaadu Waaqayyoo hin hayyama seexanaaf hin hayyama namootaaf. Waa tokkoon dubbadhaa bira darbaa ulfina Waaqayyoo isaa haaraa agartu. Seexanni dhaqee gaafa hin hafe dallaa kan biraatu Iyyoobitti naanna'ee hafe isa hiixadhuu diigi gaafa jedhu Waaqayyoo dhaqi waan barbaadde godhi garuu lubbuu isaatti hin bu'in jedhe. Dhufee ijoollee isaa irratti isa lammaffaa lafa isaan ta'anii jira itti mana irratti jigse. Manni gaafa irratti jigu ijoolleen Iyyoobii hin dhumanii intaloonni isaas dhiironni isaas hin dhumanii. Warri oduu odeessan warri oduu gaddaa himuu barbaadan dhufanii Iyyoobitti kana gaafa himan Iyyoob akkas jedhe Waaqayyootu kenne Waaqayyootu fudhate maqaan isaa ulfaatu dhe lama darbeera. Kan kaleessaa dabartee dhuftee sarara dadhabde qormaata kaleessaa dabartanii dhuftanii innarraa kunoonatti ulfaate jettanii amani Waaqayyoo kana bira si dabarsa kana bira immoo dabartee jennaan ulfina Waaqayyoo hunuma agarta maqaa Yesuusiin. Hunuma agarta darbuu danda'a. Ulfina Waaqayyoo haaraati isin eeggataa jira. Dhugaan isiniin jedha obboloota koo ulfina Waaqayyoo haaraa agartu kana biroo dabartan. Iyyoob lafaa kee akkana jedhe Waaqayyootu kenne Waaqayyootu fudhate maqaan isaa ulfaatu. Seexanni ammas garaa hin kutanne. Deemee fudhaqee fuula Waaqayyoo dhaabate tokko naaf hayyami tokko tafe. Waaqayyoos akkas jedhe dhanni isaa fayyaadha jedhe seexanni. Inni ammayyuu bor hojjedheen qabeenya kootti deebi'a bor hojjedheen jireenya kootti deebi'a jedhee of abdata. Fayyaadha qaamni isaa guutuun waan taane kellaan isaa yookaan dallaan isaa inni itti naanna'ee jiru inni sadaffaan fayyaa isaati jedhe. Fayyaa isaa abdate. Iyyoob garuu fayyaa abdatatu hin taane isa jiraataa Waaqayyoon abdata. Baay'ee kan isin ajaa'ibu keessaa dhaqeetu Waaqayyo akka jedhe dhaqiitii dhanna isaa kana waan barbaadde irratti hojjedhu foon isaa irratti lubbuu isaaf garuu of eeggadhu lubbuun isaa harka koo jira. Mee waa tokko isinitti himuu galgala kana warri foon keessan gaadan lubbuu keessan hin danda'an maqaa Yesuusiin. Isinitti himaa dhaggeeffadhaa. Darbaa waan isin mudate kana bira ol ka'uusa ta'u bira darbaa gadi buusa ta'u bira darbaa miidhamuusa ta'u bira darbaa jiraachuusa ta'u bira darbaa dhabuusa ta'u bira darbaa Waaqayyo ulfinatti si baasa. Ameen. Ulfinatti si dabarsa Waaqayyo. Sadaffaa seexanni dhaqee rifeensa mataa isaatii kaasee hamma faana miilla isaatiitti dhiitaan rukute. Gaafa inni dhiita madaa'uun rukutee jedhu Iyyoob ciisee qiraacoo fudhatee dhanna isaa kana guutummaa of hooquu jalqabe.
seexanni dadhabee akkane an karaa koo dadhabeeraa galgala kana si dadhaba seexanni maqaa Yesuusiin. Si dadhaba jawwichi, si dadhaba abaarsa abboota kee irra ture sittin darbu maqaa Yesuusiin. Si dadhaba abaarsi sanyii kee irra ture sittin darbu maqaa Yesuusiin. Hin dadhabe seexan. Dadhabeetu haadha manaa isaatti kennee sokke. Hayyama isaa waa qarqaa fudhate. Haati manaa isaa dhuftee akkas jette namni eenyuun bira darbe haadha manaa bira darbuu kan dandeenye beeka seexan. Kanaaf karaa ishee dhufe. Ati immoo yaala itti kennee deemi. Haati manaa dhuftee akkatte kana booda fayyitee lafaa ka'uu hin dandeessu. Kana booddee ijoollee keenya hin argannu. Waa sadii hin miidhamneerra. Kana booddee qabeenya keenyatti hin deebinu. Hin duutu yoo Waaqayyoon haramsite malee du'uu hin dandeessu. Hin jiru Waaqayyo jedhii du'i jette. Darbi bira Waaqayyoon hin ganinii. Waan sitti dhufe kana bira darbi hin ganin Waaqayyoon. Haleluuyaa. Ani hin ganu Waaqayyoon jedhaa lafa jirtanii murteessaa. Iyyoobi akkas jedhe ati dubartoota gowwaa keessaa akka ishee tokkooti. Yeroo Waaqayyo waan gaarii nuu kenne ameen jennee fudhachaa turre. Amma immoo yeroo Waaqayyo isa hamaa kanas nutti fidu ameen jennee fudhachuun nurra hin jiruure jedhe Iyyoobi. Waa tokkoon isinitti himaa galgala kana warri dabartan ulfina Waaqayyootti baatu. Boqonnaa 42 Iyyoob boqonnaa 42 lakkoofsa 2 gaafa dhattanii ilaaltan. Kana hundumaa bira darbee Iyyoob gaafa jireenyi isaa deebi'u. Gaafa qabeenyaan isaa deebi'u, gaafa fayyaan isaa deebi'u, Iyyoob akkas jedhe Waaqayyoon. Kana booddee Iyyoob deebisee 42 lakkoofsa 1-2. Kana booddee Iyyoob deebisee Waaqayyoon, ati waan hundumaa gochuu akka ati dandeessu nan beeka. Akeeka kees karaatti kan hambisu hin jiru jedhe Waaqayyoon jedha. Namni akeeka isaa karaatti hambisuu danda'u tokkollee hin jiru. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Amanaa galgala kana darbaa waan isin qabe bira ulfina Waaqayyoo argitu. Qabeenyaan isaa dachaa deebi'ee jedha sagalee Waaqayyoo gaafa dubbatu. Intaloonni Iyyoob warri booddana dhalatan akka isaanii kan babbareedu lafa kana irra hin jirodha. Iyyoobiin qoradhaatti fufaati. Qabeenyaan isaa warri kaaldotaa warqii qumbii fuudhanii dhufanii iddoo garaa garaatii harka fuudhii fidanii dhufanii yeroo inni dhukkubsatee fayye gaafa Waaqa fayyummaa isaa deebise harka fuudhii fidanii warqeef qumbiin mana isaa guute. Wantati kaleessa dhabde qoramsa kana bira darbi malee hin guuta mana kee maqaa Yesuusiin. Hin guuta mana keessan maqaa Yesuusiin. Wanta tokko harkaa barbaaddee dhabde, wanta nama harkaa eeggattee dhabde hin guuta mana kee. Sagalee kana amannee Waaqayyoon waliin kadhanna daqiiqaa 2. Waaqa waan hundumaa dandeessu, Gooftaa waan hundumaa gararraa jirtu, galgala kana obboloonni koo amananii sagalee kana fudhataniiru. Warra sagalee kana fudhataniif maqaa Yesuusiin humni qoramsa bira isaan dabarsu, humni rakkina bira isaan dabarsu, galgala kana isaaniif haa kennamu maqaa Yesuusiin. Sin kadhadha yaa Waaqayyo, ba'a kan jiran, lixa kan jiran, kaaba kan jiran, kibba kan jiran, dhiyoo kan jiran, fagoo kan jiran, biyya alaa kan jiran, biyya keessaa kan jiran, sagalee kana qilleensarraan kan dhaggeeffatan, kan ilaalan, kan hordofan, maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin qoramsa isaan mudate, rakkina isaan mudate kana bira darbanii ulfina kee arguu haa danda'ani maqaa Yesuus Kiristoosiin. Na dibdeetta sina manaa. Harka koo keessatti yaa Waaqayyo Gooftaa machaa kaanserii irraa nama fayyiftee si argeera. HIV irraa nama fayyiftee si argeera. Hidhaa gurguddaa hiiktee si argeera. Ammas hin dandeessa. Fagoo ta'anii sagalee kana kan dhaggeeffatan dhukkubni qoramsa kan itti ta'e. Yaa Waaqayyo harkaa dhabuun qoramsa kan itti ta'e. Maqaa Yesuus Kiristoosiin har'a humni kee inni qormaata kana isaan irraa diiguu lafa isaan jiranitti isaan haqqaqqabu. Kana waan gootuuf si haa galatu. Warri hiikamtan dhugaa ba'aa karaa fuula feesbuukii kootiitiin dhugaa ba'aa. Nanii kanaa jechaa jira Waaqayyootu. Si hiika Waaqayyo. Dhugaan siin jedha si hiika Gooftichi. Wanta si qabe kana jalaa si hiika Waaqayyo. Utaalii ka'ii keessaa baqadhuuti maqaa Yesuusiin. Gooftaa Yesuus obboloota koo qaqqabadhu bira ga'ii. Hidhaa seexanaatii kan jiran waan itteef si haa galatu, waan dabarsiteef si haa galatu maqaa Yesuusiin. Ameen. Eebbifamaa nagaan naa tura.